نسويه من اللي تسويه؟ ما نسويه أقول شو أدينا إيه إزاي قالوا لا يا نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتوا دفتر كينيا في دا أوتو كينيا كل ولد تجيبينه هكذا ولد تجيب من مو كاني جولة كنا نافدي الحمد لله رب العالمين شكرا ساقو خنساس مو ربي هما بربانير جنافي إساتو نبقى ثمانية دا نبقى تسمو أكاين نو بالبلو فكا بالبلا ساسات أتوم برباننا garuu ammarraatti kanini anillee akka daa'imaatti namicha kana maallaqa ambite dararee arrabsee aanee waan inni jedhu hundi fudhatamanatti fakkaachuu didee jedhu rabbi dhugaasa baasee rabbi ulfaatu hamma immoo alhamdulillah xiqqoo mucayyoon kunis finoo xiqqoo sammuu kanaatu uumaa bakka gammachuun qabdu malee gangara biraatti kunoo qulqullooftee uffatallee qayyarattee bakka ammoo tokko jirti alhamdulillah uumamiti yaadatu mazirraa kun ammoo multi lamaatti multi tokkottu lugutti agarsiisaa jirti rabbi agalatuumu mee atis yaada qabdu ibsadhu gaari assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh juya jira jirtu daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma waliin argaa jirru hedduu waan akka nama gammachiisu akkan namatti tolu kunoo akkuma argatanii ijoollee itti qabsaahaa yeroo meeqatti dararamaa itti cinqamaa تقول كنوا أما كنوا كتي نجنا ثاني ببوراني نما تدي مثلاً بيوم تقولي ما شاء الله ربي قلنا يعقوب تونس كانوا كم أرجع تاني من يوتيس هاكل في توار هاي من هنا أكو مرجع تاني أمس شاي تي كلوتي وجونس كلوتي تروس تقسم كلوتي دي مره خارا فيرانا جاك أبدي شو برمانتي كانيس إن شاء الله سلطان دوا فراشة ما جتة إنه سلطان نسروتي مي يانا كنافو هذا umur sekarang kena tu wajib turanya, ganti selim, masya Allah, jualan nama bisili tak tiga yang tak katakan. Mujur tu kota aku nama lemah tak ada tak ajarti, alhamdulillah, Rabbi jalan besar. Ada ganti se jualan mana ni orang berarti mutiar. Ya ada cingki fi, ambas. Cingki ni, orang bisa. Lugati aku, nyata lugati aku, cingki aku, cuma darah wan ada dasi senam ke sama. Pilih semua ni kuna kati, bola ni wajibnya tatani, tulis kolpa, tulis atas mesti, kalau cuba tak arti. Amma insyaAllah, ini surat susah surati. أنا كم جاي من تنام تسقبوتي سقبوتي إيش تسقبتني هاي تكمل جمجمة من دي تكمل أيوة ميجو كالي استياق بينام لنسوم هذا ميجي أول يجونا ترى متكلم قبنا جل ما أعرف هجو كيسوا وقت نبتدي جل وهم بيلك كمرة بتيجي جروفي أما وياه ونفجونه توني تكلم قبل سنجرا أنا قلت إذا قال النساء جود أيكو إنك تقول في فترة ربي كي يكاد أدينا أجي ربي نقول النساء جود ربنا الفاتو نمر راو ما أبني ربي تطوير كنّي هم مرة ركون متعددات نورجت تطورين وما تسبرين كمني ربي تفينا منو نمت تفهمنا ركون كينيا كنا إن قد رجع ربي فيديو قد إيش تقول بتاني لا نمي شكلنا مسألة وده ثنا بق أسرع متى إن تنود أتمارف النسوها أنت لكنا أسكت من قرار أبيتما أكا همري ما لك نرف إيشود همري إعرف فتو في مدة إني دا غيرك السنة كيس نجرو وان تلاك السنة جارب بباسي ما لك أو تعلم مود بفتسي عادي نامي تقول نما غرغاري إدغا فاكو كوني ما تاي ربي وجهي يو نادي وما نما كوجو البكا سنة أمر ما في شيء نرجمن جنة قالوا رب الرا في شيء نالكن نساقو خاصاس قالن نبني وقاساس باي دكام مساس مو ربي جيزا كفلو فلم جيزا نما كفلو رب من نما دي بيسا ربي دي جيزا سا هادي بيسو mucaa soota immoo rabbiin lubbuunaa isaa haa kennu jedhee kan kadhadhu waa'ee kanuma rabbi alkanneen gadda akkasitti kadheen haa dhaga'ee bariintuu lammataa irratti ijoollee keenya ajaa'iba ta'ee natti mul'ate wallaahi toon hamma har'a rabbitti deefadhee eessan jira rakkoo kana hunda dararaa kana hunda eesseen ofi namannu rakkoon keenya kana rabbitti ofi namannu namatti of amanu salkinni keenya garuu galanni rabbii haa ga'u akkuma kadhetti naa dhaga'ee ammallee rabbi galanni isaa ga'u harkatisi kakatti waasaas rabbi naa baasuudhaaf galanni haa ga'u harkatisi dararaa sana hunda si darare dhiifama naa godhi Adem bare yang kata faham itu ada kami itu tak kasih kapal teh mana kau kemarin kada imau nari nang kabala sila hana tu sani di gola tu dudu bi kum fuda tamana angkap bujur enjela abad mana fon dan sama marasi kat itu tiba kanat
intini namaa tokko natti mul'achuu dideetii miti. Garuu ijoollee kana qajeelee fidee harka kiyyatti naan galchu gurbichi kun maallaqa argannaan. Intalli dubartiitu mucayyoo tokkittiitti barri qolloftee kan baate ilmi dhiiraa kan akkatti tamaararee akka ta'uuf dhabe kuni. Maallaqni akka tageenyan dhuguma qajeelee ijoollee fidiratti sarakkaba jedhaan. Inni immoo eeyyani jedha. Inni maallaqatti ilma fudhachuufi jedhe tanaan akka tokko isatti illee aara. Mucaas immoo inamanne guutumaa guututti maaliifuu mucayyoon dubartiitu mucayyoo tokkittii kiyyaatti gaaddisetti barri qolloftee deemte keessa. Duuban jecha. Mucayyoon kun amma ishiin dararratti walumaan argaa turre. Itoo sana arguu maallaqa baankiidhaan ergaaf kan jedhu. Dide malee maallaqni nama daree guddileetan ijoolleen kun miidhamtu natti dhaga'amuu didee rakkina mucaan kun dararamu natti mul'achuu didee annama akkasiitii miti. Rabbitu nama argaa namaa miti namni gubbaa nama argaa dubbata arrabaatu nama argaa keessa immoo kan nama argu rabbuma laalaalamee rabbi garuu haqa gara hundaa nu baasee galanni isaa ga'u kan gara isaa isaanii bahee kan gara koos immoo haqni naa bahee ijoolleen koos harka geesse kan miidhamtes na wadhaalaa ammaa kun xiqqoo lubuutti na agarsiifte xiqqoo rabbashti malee bakka hin deebine xiqqumatti ishee hafee amma kiniinii amiroo cinqatii wayii kaleessa akkasitti fudhachisi. Beekee maasa dhiisii waan nuuf fide waan nyaatan. Alhamdulillah. Yoo kana leefite haasoo ni tumeessin. Garuu gammachuu keessa dabartee irratti haasoo gadi akkamatti gaduma tootaa. Amma safaan kana na dabattu maali? Maali barri as ta'ee takka. Ijoollee akkana afaan mucha gootee si eeggachaarti beela. Waan nyaanni. Adamu akka achi gargaltee gammachuu akka ta'e achumaan yakkan bakka haasu hojjaan kuttu. Mee kan waa dhiyeessitu. Maal immoo dabatta? Amma si hiikkachuu bahee garuu. Amma waa xiqqoo naaf amma sitti Ndani kama hicho nini tu baada ya tena kibali kingi. Takamba. Wale tena. Ji kasogale hino. Kasogale hino. Maji chokani tu. Wala ndi itia tena kana tidisi. Haka dubatti itu wala uzini. Aka kati botet ni. Ai. Mana ni ani ba. Embi karşı tasarlayla şarkı beyi tabaş. أنا كنت أسمع. لا ما هو هذا اللي مني. كربش شنو نزيه هذا اللي منام. ايوه. كورنا. لما يكبر. ليش؟ قلت. أني ما قبل ما تلاقيت. تمام. ምኞት ምግብ ይመጣል ውሃ ይመጣል ምኞት ተመለሽ ፔፕሲ ይመጣል ሁሉም ነገር ይመጣል ተረጋጋ ምግብ ላ ተመለሽ አይ هذا سيدي سبق لنا موتين لا نسمع كم تبقى كوتا باجي ما جت اسكلي ما جت لازم لما لسه تريا كان شو تيجي يا سلام يقولين دقيقة متى ما شاء الله قالوا ما تشوف Hakkunya lah sama ada di sini. Hakka berber. Hakka berber. Hakka berber. Ini. Mana ni? Mesti mana kata-kata kan? Anci mana dah? Mana tu kau kami urus shop ni? Kami kita pasti sebelum menjelang. Ya dah jual, ya dah belum. Minut. Minum. This is don't macam. Masih mana? Ada baru. Wow. Ini macam cuaca. Jom minum lah. Yo, masya Allah. Mana sah? Anci di sini. Minut. Mana sah? Anci di sini. Istilah ni. Mungkin sini salah sini. Salah sini. Atau saya cuci baca nanti. Aku kulub wallah. Wallah. Macam nafsin nama tujuh tiga cak mana? Ya ya, kata aku ilah. Aku. Dan ni wanita lepas tu obdin kun itu legabar. Minum tinggal ya rumah. Ani doa mak kau yang kedua nada. Barang biasa. Ini nama pendam.
ለሰውዬ ምን ልትሆን ማን ሰውዬ አጉርሽ አይደለም እዛ ያለው የነቢል ነቢል እስቲ ነቢል እስቲ ነቢል ለነቢል ምግቡን እንሰስላችሁ አርግተኒ ዘመናት ያ ነቢል ይገስኑ ማለ ያከምትነና ስትኛ ዳየቻ ያው ምስል ጃለታት የማራ ይዱራ ይትሉፋ ሱብሃንአላህ እሺ እናደርሳለን እሺ እናደርሳለን አይመጣም ይመጣል በኋላ ይመጣል አለበለዚያ ሲመጣልኝ ይኛታል እጅ ለገረ አይ ሚሃር ያ ማልድሮት ከኛታ ኮምቤርቱ አማቃ ማልኛታ ቱቴ ላካራዶ ከመቹ እንደነ ፈቃት ሪፋቱ ማኒ ወደ ያሳዩን ባኔ ወጭነ ከለሰራ ወደ ጋረብ ijoollee dhufiduu isaati fi qiyaamaa fideerraa dhaabuun isaa tokkuma ta'e kan mana dabaasu wallaal ijoollee dubbisan moo lubbuu kiyyan baraaruudha moo waan akka shaniin yaanne soofrallaa la'as tokkotti yaanne malee tokko namni ari'amee waan akkanaa akkasataa bafussu maashaallah rabbi wajjin hojjetu naa ምንድነው መስቀሽ እናንተ ሆናችሁ ሰቀሽ እኛ ከዛ በፊት ያለ ብሉ kanaafuu waan hunda soosota zirooti akka jalaas goote rabbi galannisaa Lammataalee. ilaa rabbi galannisaa garuu wanni guddaan Sayyo soota immoo maashaallah wanni guddaan itti gammade ilma fayyitii ifate inshaalla akkatti waan madda addaaf inni yaallee lubuutti nu agarsiifte ammaayyuu akkanumatti fixan baanaan bareeda kana bira qabimmoo darbite taanaan inshaallah mustashfaa geessa mustashfaa sirriitti maramtu angoolii san rakkoo qaba beekamuu qabdi rabbi irraa argatu darajaa immoo namaa miidhamte tokko callisu Sabbira argatta anillee siqinaa jira inshaalla waan gasiin tuni waan taatee wayyooftee firii taatee argitee deemu jettaa deebisutti achi booda afeerraa gooniif akkasitti kaala sanillee qalbii takkaan amma jedha affeerra isaanitti immoo erguun nattu hatta kan jiran illee kan namicha sana jettee miidiyaa irratti nu arrabsitu ba'a ismatu akka obboleessaa kun rabbii wajjin lubbuu keessa wajjee akka darra maatu nu beekne asiin maanuu xiqqoo akka tokko maal lubbuu ofii hin beekte inni lubbuu eenyu ofiitu hin beekne kun eenyu jetti yaa miskiina jechuun bakka amma gannu galle maal godhate ni asma godhate gana dubbiin yoo dhumatte mucayyoodhaan gana barbaanna mucayyoo akkanatti yaasin inni akka utaalee seexanii duukaa kaattu sarratti nuti achumaan dhiifnee gatuudhaaf qoy taana giddi maal taate nama kanaan fuuldura godhu haala sanii haala kan akka inni godhu kanaani akka akkatti argachuu hin danda'u haala akka yoo tasgabbaa'e malee yoo tasgabbaa'e yoo haala mi'a isaas dhufee fudhachuu lubbuutii naaneenyu jedhee sanarraa kan hafee haadha warraasaa haala ammatti argatutti amma ilmoo isaa argatee haadha warraasa bakkana geesse hin beekamtutti harka keessaa qabaachuu baannus mucaan kun xiqqoo dararaadhuma nuti walirraa hin geenye kanatu kan ofitti buumee rabbumatu waliin isaan hin qoonne ammanuma waliin jiraatu jedheeni kan beeku rabbi harka qabu. Kanaafuu ammanni bakkana geesse haadha warraa koo jedhee adda baafatutti nuti isa biraan hafu. Inuma sordofnaa. Inni immoo utaaleedhaaf nuti inni utaale jennee akka isaatti kan isin jedha mama boonaa jabaachuu baay'ee shakkuu turte takkaan isaanii gidi kana taragadi akkasii jedhu argadise argadise kan isi jedhu baay'ee shakkuu turte duraan beekte bakka shakkuu sagara kamii amma immoo deemi si jedhe dadhabee miti amma immoo gurbaan akka fuudhaa Amma jira keessaa qabdaatan beekan guutumaa guututti dhugaa rabbi takkas gaa mallaqa qopheessitee sinis amma baankiin ergiif lakkoofsi isaa silkii tolu kaasee hoo silkii kaasu malee kan tangina lakkoofsa darbuu hin dhabu shakkii eenyu fudhata jennee haala ka godhan sun laa aga silkii isaa banamu cimtaatu akkuma silkii isaa waa banu ammas taanaan silkii naafaa banu sagalee teettan dhaga'ee silkii banee yoo nu gargaaru silkii taate kee banadhu maallaqa siifan ergaa waan rakkina adda addaa waliin akka filannaa yaa nabil akka haariin ta'in akka garaa nama godhen ta'an akka bari nama godhe ta'u ani siifan lafa gizee mara har'a ijoollee ishee of harkaan gaatte ishii maadhii manarraa qabdi kan jettu kana hin dhaabda
dhimmi walumaanii. Yoo akkasii kan yaaddu taate. Akkasitti yaadda taate. Akka dinatti zaatatti anumaa uumamatti hin fakkaatu. Tokkoffaa ijoollummaa akkasii gochuu danda'a lammataa wallaalummaa sadaffaa sheexana si jala ka'e. Rabbi si jala haa cafu. Ani kanas si dhaama yaa Nabiil. Bilbila kee banadhu. Bilbila kee banadhu. Wayin immoo bilbilli koo akkasirraan buule yoo kan goote ta'e saaquu qabda. Akkasii argadhu waan si barbaadu tan jira. Mana dhufuu na dhufa. Mana immoo silaa mi'a si jala gurratanii mana dhufee wayin mana jirta wayin mana jirtu. Bilbilaan bilbilee mana jiraachuu dhiisuu kee kan itoo na dambaafanne akkamittan dhufa mana kee. Kanatu na dhibe. Akkati godhattu kana anumaa natti hin fakkaatu akki kun waan si jala laaluun qabu kan. Akka rabbiitti akka iswaanii mallaqallee furtee ijoollee achiin wanni gotaa shakkootu ta'e maal baarka rakkoon qabu jedhu. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii nagaa fudha. Sinillee bakka jirtanitti nagaan keessan kan baay'ate haa ta'u. Egaa akkuma agartanitti akkanatti maatii tokko taanee maatii wajjin sababni bakka tokkotti argamu keenya argaa jirtanii. Kan ammoo galata rabbiiti. Rabbi keenya galateeffachuu qabna. Rabbiin gaditti immoo isinumayyuu sinan kabajallee sinan galateeffadhallee maaliif hojjettanii rabbiin sin cinaa ta'u jettanii warri baay'ee koomentiidhaan cinaa jirtan ni jirtan jedheenyaadha. Lammataa irratti immoo arra nu manatti galleenne waan bultuuf raaffannu yookiin immoo dhiisnuuf hin qabnu maaliif hojjettanii sababii keenya waan seenne keessa hin jiru amma immoo gochaa kana kan raawwachaa jiru akka aarii ta'ee bakka jechuun aarii keessa jira gatii ta'ee ibsatti murteessuu hin qabnu hanga dandeenyutti isa cinaa ta'uu qabna dirqama amma tasgabbaa'utti garuu jalaa callisuu qabna amma bultuuf viidiyoo kana waan laaltuu ta'e xiqqoo tasgabbaa'ee ofitti deebi'ee dhuguma niitii keetii fi ilmoo kee dhabde eenyu sababbeenyutti sababbii kan kootiin kan ka'e kun hunduyyuu naaf galaanii kanaafuu dirqamammoo sababbii kana immoo sirreessuu qabna jedhan addi qaba rabbiin gaditti nuyi tasgabboofnee waan hunda sirreessuu qabna kanaafuu ofitti deebi'iitii tasgabbaa'ee bilbila keellee banachuudhaaf yaali sin jedha na waan maadarii sin jettullee dhaga'iitii birrichi dhugumaati hariirra taatee birrii ati naaf ergitu hin barbaadu jechuu dandeessaa gatii ta'eef akkasuma hin taane ammaaf birriin si barbaachisa ammaaf birrii fudhadhutii yoo barbaade deebisuuf illee ni dandeessaa yoo barbaade dhiisuu illee ni dandeessaa kun rakkoo hin qabu kanaafuu dirqama mana deeffattee achiin booda immoo tasgabbooftee niitii keetii fi ilmoo kee barbaadachuu qabdan jedha garuu sagantaa keenya waan hordoftaniif kan yaaduma dandeessu itti wal jalaa dhoofte amma hariirra taarii dabalamtee fi ammallee rabbii sabrii haa kennuu fi obsa isaa haa kennuu dandeettii isaa haa kennuu gara bal'ina rabbi isaa haa kennuu kana bichaa du'aa isaa boona amma sagantaa keenya biraatti deebinutti nagaa.